نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموت نولين ترى Akkam turtan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Sagantaa raaf qabanne keessa naannoo Oromiyaatti qaama hidhatee bosona socho'u abaa'urraa adda cabee ture deeggaruun kan shakkaman 2009 hidhamuu fi dhimmoota kaan irratti tarkaanfii fudhatame kanaan 782 tarkaanfii fudhatameera. Kun tarkaanfii fudhatame kan booji'aman jiru kan uummatii qabee kenne jira kan tarkaanfii fudhatameen barbadaa jiru. Mana hidhaatti miila isaa lamaan dhabee kan ture kaffaalota farraa waliitiin har'a turtii taasisneera. Iskoolaarshipii liid istaariin Dr. Gammachiis Naalaatee carraa kanaatiin baay'ee galatoomanii carraa sanattis fayyadamee barumsarra waggaa lamaan kana barumsarran ture barumsa dipaartimentii manajimentii gaddan xumure jechuudha. Oduu gaggabaaboos qabnaa qopheessaan Eeliyaas Mulugeetaati kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddesaati. Kan jalqabaatiin gamtaan Awurooppaa deeggarsa Itiyoophiyaaf kennuuf ture $100 miiliyoona ol yaaddoon lola Tigraay keessa jiruun wal qabatee qabee akka tursiisu beeksise. Silaa qarshiin akka birrii Itiyoophiyaatti birrii biiliyoona 4 ol ta'u waggaan faranjootaa baranaa osoo hin xumuramiin kan kaffalamu ture. Odeessa kanarratti dabalataa fi dhimma naannichaa irratti wantoota haaraa jiran Eeliyaas Mulugeetaa akkasiin isinitti hima. Dhimma qarqaarsi $100 miiliyoona 100 fi miiliyoona 10 qabamee turfamu irratti dubbii himtuun Koomishinii Awurooppaa Anaa Pisoneero Hernaandeez BBC'tti akka himanitti qarqaarsi kun kan kennamuu danda'u sababoota 5 qofa ta'uu himu. Inni jalqabaa hojjettoota qarqaarsa namoomaa geessaniif ulaan akka banamu kanneen gara biyyoota ollaatti baqachuu barbaadaniif akka heeyyamamuuf tarkaanfiiwwan sabummaa irratti xiyyeeffatanii fi haasaan jibbiinsaa dhaabbachuu qaba kan jedhanii fi kaan ni argamu. Haa ta'u malee murtoon kun sagantaawwan gamtichaa kan ilaallatu mitis jedhaniiru dubbii himtuun kun. Odeessa biraatiin dhaabbata biyyoota gamtoomanitti eejensiin qarqaarsa daa'immanii irratti hojjetu UNICEF ibsa kibxata baaseen Tigraay keessatti daa'imman miiliyoona 2.3 ta'an deeggarsa namoomaa argachuu hin dandeenye jedhe. Deeggarsi isaaniif malu waan barfateef akkaan yaaddoofnee jirra jedha dhaabni kun. Gama kaaniin bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay uummatni meeshaa waraanaa harkaa qabu mootummaatti akka kennu yeroon kennee ture xumurameera. Naannoo Tigraay keessa namootni seeraanis ta'e seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhatan hanga kibxata muddee 15 2020tti meeshaa isaanii qaama nageenyaa mootummaatti akka kennan torbee darbee akka ibsame bulchaan yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa wixata darbee BBC'tti himaniiru. Dr. Muluun tajaajila oduu Itoophiyaaf ibsa kibxata kennaniin ammoo yeroon kenname xumuramuu hordofee sakatta'insi manatti gaggeeffamu qaamolee nageenyaa mootummaan kan eegalamu ta'uu fi kanneen meeshaan mana isaanitti argame seeraan akka gaafataman himan. Magaalaa Maqalee irraa fageenya dhiyoo irratti kan argamtu bakka Argoor jedhamutti jiraattonni kilaashii 400 galii gochuu akka fakkeenyaatti himaniiru. Kana malees Dr. Muluun sababa lola naannicha keessatti gaggeeffameen manneen hojii mootummaa fi dhaabbileen daldalaa ji'a tokko oliif hojii dhaabanii turan tajaajila kennuu akka eegalan ibsaniiru. Dhimmoota qabannee kaanitti osoo hin ce'in dura oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Artistiin Itiyoophiyaa taatoo ta'uun barreessuun fi barsiisuun beekaman gargaaraan Piroofeesar Tasfaayee Gassisaa addunyaa kanarra du'aan boqotan. Piroofeesar Tasfaayeen kitaaba Neelsan Maandeellaa Walk to Freedom gara afaan Amaaraatti kan hiikan yoo ta'u asoosamoota biroos barreessuun beekama. Yuunivarsiitii Finfinneetti waggoota 30 oliif barsiisaa turan. Talaalliin COVID-19 dhaabbata Moderna jedhamuun hojjetame miidhaa kan hin qaqqabsiisnee fi 94 milkaa'aa ta'uusaa to'attoonni daawwaa Ameerikaa himan. Ameerikaatti talaalliin Pfizer BioNTech lilmoon waraannachuun ergaa jalqabame guyyaa 2 guuteera. Dureewwan amantii gameeyyiin addunyaa 370 ta'an namoonni yaala saala jijjiiruu yookaan conversion therapy akka hin raawwanne dhorkaan kaa'amuu qaba jechuun gaafatan. Dureewwan amantii yaada biraa qaban ammoo waamichi dhorkaa kaa'uu dureewwan amantii kunneeniin dhiyaate tajaajiloota amantii yakkamtoota taasisa jedhe. Dhaabbatni miidiyaalee Yuugaandaa to'atu chaanaliiwwan YouTube 14 akka cufu dhaabbata YouTubeef xalayaa barreessan. Sababa kan jedhame ammoo hokkara ji'a darbe lubbuu namoota 50 galaafate waliin hidhata qabu jechuun kan garuu morkataa paartii siyaasaa Bobii waliin walitti hidhata qabu jedhame.
Dorgommiin Pirimeer Liigii Ingiliziin taphni Arsenaalii fi Saawuzhaamten gidduutti gaggeeffamu daqiiqaa muraasaatiin booda eegala. Taphni guddaan eegamu ammoo kan Tottenhamii fi Liverpool gidduutti sa'a 5tti gaggeeffamudha. Kan Evertonii fi Leicester gidduutti taasifamus tapha cimaa guyyaarraa gaggeeffamudha. Gara dhimma biraatti ceenee jira. Opereeshinii naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti qaama hidhatee socho'u irratti gaggeeffameen namoota 700 fi hidhattoota 780 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Namoota humna hidhatee socho'u kan mootummaan Itiyoophiyaa ABO shanee jedhuun waamu deeggaran jedhe 2,900 to'annoo jala oolchuu dubbii himan mootummaa naannoo Oromiyaa BBCtti himan. Haala nageenya Oromiyaa keessaa fi haala bilbila lixa Oromiyaa keessaa irratti Obbo Geetaachoo Baalchaa itti gaafatamaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa gaafadheera. Hojiin nageenya mirkaneessuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf hojjetamaa jiru Oromiyaa keessatti keessumaatii juuntaan TPLF kaaba biyyaa irratti dhiibbaa humna raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii suukkanneessaa fudhachuu isaatiin wal qabatee naannoo keenya keessatti humnoonni sana ergama raawwachiisuuf deeman sochii garaagaraa gochaa turanii sochii kana karaa adda ta'een karaa lamaan tarkaanfii fudhachuuf deemeera. Karaa tokkoon humna hidhatee jiru fuulleedhaan waraanatti kan galee tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf fudhatame garee namaa tarkaanfii fudhatame kanaan 782 tarkaanfii fudhatameera. Kun tarkaanfii fudhatame kan booji'aman jiru kan uummatii qabee kenne jira kan tarkaanfii fudhatameen barbadaa'an jiru. Sanarraa kan hafee karaa meeshaa dhokataa seeraan ala dhokataa meeshaa namni tokkee ta'uu hin dandeenye yookaan meeshaa gareetuun asiin qabatanii uummata keessa socho'uudhaan uummata kana nagaa booressuudhaaf kan deeman meeshaan gosa garaagaraa tarkaanfii fudhatame kanaan to'annaa jala oolee jira. Namoonni gocha kana keessatti qooda fudhataniiru jedhaman qindeessuudhaan baajeta kennuudhaan karaa agarsiisuun haala mijeessuudhaan shakkaman gari 2,900 kan ta'u to'annaa seeraa jala oolaniitu kan isaan jiranii. Maqaa shaneetiin haa ta'uu maqaa kaleessas maqaa kanaan uummanni Oromoo dararamaati kan ture maqaa shaneetiin namni akka hin miidhamne namoonni yakki isaanii yookaan immoo shakkiin isaan irratti jiruu fi uummanni of keessaa baasee saaxilarraa kan hafee tarkaanfiin akka fudhatamne kallattiin ifa ta'e kennameeti kan hojjetamaa jiru. Gochaan kanarra darbee badiidha jedhamee ilaalamu kan raawwatamus yoo ta'e itti nama gaafachiisaa jechuudha. Caasaan nageenyaas caasaan mootummaas bakka kanatti badii kana keessa gallaan kan gaafatamu akka inni ta'e kallattii ifa ta'e kennamee kan hojjetamaa jiru waan ta'eef. Tole asirratti namootni humna waraanaa yeroo opereeshinii gaggeessu mana nu jalaa gubanii namni hojii isaarra osoo jiru ajjeefamee kanneen jedhan ni dhaga'ama. Oromiyaa keessa keessumaa yeroo dhiyeenya godinaalee akka Horroo Guduruu akka Wallagga Bahaa naannoo aanolee tokko irratti wantoonni akkasii odeeffannoon bal'inaatiin ni dhaga'amu. Humni kun bakka deemutti qabeenya hin gubaa hin saamaa hin ajjeesa. Garuu kan inni gabaasa godhu immoo deebisee akka waan mootummaan caasaan mootummaa nageenya booressee lubbuu nama balleessee qabeenya gubeetti kan inni gabaasa godhu. Humni kun yeroo gabaasu uummatni iddoo sana jiru taatee ta'e kana hunda isaa hin beeka. Kanaaf qaamni dhugaa baruu barbaadu bakka sana deemee qulqulleeffachuu danda'a. Caasaan nageenyaa mootummaa uummata keessaa bahee uummata irratti mana isaa kan gubu yoo ta'e maaliif bosona ta'a? Maaliif dirree kanatti gubata? Kanaaf caasaan nageenyaa gara jabina akka kanaa qaba karaa jedhuun waan ilaaluun qabu. Dogoggorri hin jiru jedhamu kun yeroo waraanni gaggeeffamu bakka waraanni jiru bakka dhukaasni jiru yookaan bakka namni hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf deemu kanatti namni dhuunfaan hin miidhamuun jedhu ta'ee jedhee karoorsee humni nageenyaa mana namaa gubaa nama ajjeesaa kan jedhu sana akka kanatti gabaasa isaa hin qabu. Odeeffannoon iddoo sanarraa qabnus kan agarsiisu bakka tokkotti uummata sabaaf sablammoota bakka isaan jiraatan keessumaa aanaa Amuruu keessatti sablammii naannoo Amaaraa saba Amaaraa nama 13 bakka tokkotti kan ajjeesan isaan shaneedha kan ajjeese. Bakka kanatti nama akka itti ajjeesaa qabeenya isaanii gubaa saamaa akka waraanichi yookaan taateen kun taatee saba gidduutti akka inni ta'u kan sabni saba irratti raawwate akka inni ta'uu fi ol kaa'ee akka mul'atu gochuudhaaf yaalii godhamutu jira malee mootummaa keessaa caasaa mootummaa tarkaanfii yeroo fudhatu badii akkasii uumeera kan jedhu waan mammaatti hin qabnu. Dhimmi lixarraa tajaajila bilbilaa wajjin wal qabatu neetwoorkii wajjin wal qabatu intarneetii wajjiniitii wal qabatu iddoowwan tokkotti hagammaallee akka hin deebinettidha kan ibsamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kanarratti waan hojjetaa jiru jira. Odeeffannoo guutuu ta'e asirratti hin qabu. Duraanis humni dhaabbata teelee biyyaalessaa kan inni ibsee rakkoo naannoo sana jiru warri riijinii sana hoogganan gargar cituu isaatiif rakkoo inni ittiin gargar cite sababa inni ittiin gargar cite akka qulqulleessanii dhiyeessaniif kallattii kaa'ee akka jiru ibsa miidiyaafis kennee jira. Sababa turtii isaa wajjin wal qabatu karaa dhaabbata teelee biyyaalessaatiin ifatu ta'eeti gaarii ta'a malee odeeffannoo adda ta'e karaa kanaan qabu.
isaa xumuraarra geenye jirra. Miilli isaa tokko humnootii mootummaatiin inni biraan ammoo hospitaala keessatti akka citu kan taasifamee fi waggoota 12 hidhaarra kan ture Kaffaaloo Tafarraa waggoota 2 dura yeroo mana hidhaatii bahu ijoo dubbii ta'ee ture. Dhiyeenya kan ammoo barnoota digirii jalqabaa isaa xumuruun eebbifameera. Turtii waggoota 2 darbanii fi haala yeroo ammaatti argamu ilaalchisuun riippoortarri keenya Abtaamuu Xibabu Kaffaaloo Tafarraa waliin turtii taasiseera. Mana hidhaatii erga baate booda waggoonni 2 darban jireenya kee keessatti maal fakkaatu akkamiin dabarsite? Galatoomii carraan alaachuu kee fi deebiteen ofuu keefis baay'ee galatoomii. Waggaa 2 kana waa hedduutiin hin dabarse. Waggaa 2 kuni naaf gammachuudha, naaf qormaataa waa hedduu keessa hin dabarse jechuudha. Gadi bahanii jireenya biyya diidaa kana dura keessa jiraachaa turreef kan amma haala amma jiru kana wajjiniitiin wal simachuuf approach namaa baruufu challenge guddaa ture. Jireenya tokko jennee jalqabne sana jalqabuufis haalli jiru ulfaataa ture. Achuma keessaan immoo akka mana hidhaatii ba'een carraa barumsaa naa laatamee scholarship lead stariin Dr. Gammachiis naa laate. Carraa kanaatiin baay'ee galatoomanii. Carraa sanattis fayyadamee barumsarra waggaa 2 kana barumsarran ture. Barumsa departmentii managementii gaddan xumure jechuudha. Waggoota 2 darbanitti Kaffaaloo barnootaan dabalatan maatillee horattee jirta. Mee ammoo waa'ee maatii keetii natti himi? Egaa ani ijoollee horadhee haadha manaa godheeni mucaan asha jedhee karoora manadhaa keessatti yaadeellee hin beeku waan akkasii. Maaliif haalli keessa turreef murtiin nurra turre gadi baanellee qabsoomatti bobboofnee waanuma dandeenyuun gumaachinee sammuu keenya gara sanatti gochuu ture hawwii manadhaa keessatti qabnu turre. Yoggaa gadi baanu immoo haalli akka nuyi yeroo yaadne sanaa ta'uu didee gara haadha manaa fuudhuu yookaan mana ijaarrachuutti deebinee achi Waaqayyoof haa galatoo gaa mucaa tokko argadheetiin jira mucaa dhiiraa jechuudha. Wayita mana hidhaa keessa turteetti dararaawwan sukkanneessoo ta'an hedduu sirratti dhaqqabaa akka ture atillee natti himtee jirta. Mee garuu yeroo sanirra teessee yeroon milkii yookaan yeroon abdii haaraa kun ni dhufa jettee eegaa turtee abdachaa turte? Yeroon kun ilma dhufa jennee yaadna akkasuma dhugumaa dubbachuuf maaliif yeroon kun dhufu jetteetu yaadde manadhaa keessatti turuu hin dandeessu abdii kutatta waan ta'eef jechuudha. Abdii kutatte immoo taa'uu hin dandeessu nama akka namaatti jiraachuu hin dandeessu. Qormaata sana hunda keessa kan dabarreefu dukkana keessa teenyee ifa laalaa turre jechuudha. Diinonni keenya immoo ifa keessa taa'anii dukkana laalaa turan faallaan keenya waan hin keenya kana ture garaagarummaan keenya jechuudha. Faallaadha nuyi yeroo sana yoo jiraachaa turre isaan nyaatanii quufanii nu rukutanii nu reebanii mana dukkanaa keessa nu kaa'anii garuu sodaa qabu hojii isaanii cubbuu waan hojjechaa jiran turanii fi dukkana laalaa turan jechuudha. Nuyi immoo ifa laalaa turre dukkana keessa teenyee. Yeroon isaa hin dheerataa hin gabaabbataa yoom ta'a akka jedhu hin beeknu garuu akka bahuu dandeenyu carraa bahuu argachuu akka dandeenyu yookaan immoo hundi keenya yoo bahuu baanne namoonni muraasni bahuu akka dandeenyuu fi baanee immoo maal gochuu qabna hawwiin keenya maali akkam ta'uu qaba akka jedhu dhimma qabna karoora jechuudha. Seenaa kana uummatatti himnee yoo dandahame immoo qabsoo jalqabame sana xumuratti laachuuf hawwii qabna turre jechuudha. Yoo fuunee jireenya ijaarrannee gara jireenyaatti as gorra jennee yaaduu baanneyyuu isa kana yaadaama turre jechuudha. Karoorri kee kana booda hoo maali? Maal milkeessuudhaaf yaadaa jirta? Barumsa kiyya itti fufuun barbaada. Digirii 2ffaa itti fufuun barbaada. Yoo carraa argadhe yuunivarsiitii Finfinneetuun galee natti tola. Carraa akkasii argachuuf immoo waan hin beeku karaa kamiin akkan deemuu qabu qarshiitiin nan yaala yoo humna isaa fi namni gargaaru jiraate kiiloo 6 galee baradhe natti tola jechuudha. Lamaan isaa wal faana hojjechuun barbaada jechuudha. Daldala keessas jiraadhe maatii kiyya gargaare barumsa kiyyas bukkeetiin barachuun barbaada. Yoon barumsaa fi beekumsa kitaaba dubbisuurraa yoon adda ba'e waan haamileen kiyyaa fi humni kiyya waan laaffatu natti fakkaate argama. Kanaaf karaa achiitiin humna argadha. Kanaaf isarraa adda bahuun barbaadu sin jechuun barbaada. Dursa baay'ee galatoomati. Carraa barumsaa warra naa laatanii fi maatii kiyyaas warra na bukkee yeroo hunda yeroo ani kufu haamilee kiyyaa fi cimina kiyya laalanii akka ani hin kufne akka ani gadi hin jenne warra na faana rakkatan hundumaa carraa kanaatiin baay'ee galateeffachuun barbaada. Uummata Oromoos akkasuma uummatoota yeroo hunda jiraachuu kiyyaa fi ol boquu wal qabachuu kiyyaaf warra hawwan hundumaaf galata guddaan qaba. Akkasuma uummata Oromoo baay'ee isiniin jaalladha. Waaqayyo Oromootiin haa eebbisu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan roobii galgala magaalaa Naayiroobii irraatii isiniitiif darbu har'aaf qopheessinee xumurree jirra. Saganticha kan qopheesse Eeliyaas Mulugeetaa ture kan isiniif dhiyeesse immoo Anzalaalam Taaddasaan ture. Halkan gaarii qabaadha.